Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Kamisa Amajjii bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo muddee 27 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Babarootole Ansoora Halakeetti oduu har'aa sanitti himaa miseensota Kongireesii Ameerikaa ardwaan mootummaan isaanii biyya Raashiyaa waliin keessumattuu iyyuu rakkoo filannoo Ameerikaa dhiyootan irratti taate jedhan arda caqasaa ture garsaati lamaaf caalaa walfalmaa wal caqasaa turan. Kafilannoon injifataman pirezidaantiin Gaambiyaa Yaayaa Jammeh gonkumaa haala taayitaa gallakkisu agarsiisaa hin jiran gabaasaa keenya oduu keessaati. Pirezidaantiin Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutamaniif yakkawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisan. Garuu namoonni siyaasaan hidhaman hin jiruu jedhu hoogganaan koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Mormitoonnoo kanarratti maal jedhu? Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Manni murtii federaalaa Kaaramaddii Lidataa himannaa hoogganoota miseensota mormituu irratti dhiyaate ilaalchisee ragaa abbaa alangaa guyyaan itti dhaga'uu isaa xumuru har'a akka ta'e beeksisee ture. Har'a garuu beellama biraa kenne. Kanarrattis abukaatoo seeraa asobsiisnee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaatti itti deebina dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa oduuf gara sooraatti deebina. Deemsi filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf biyyi tamitti keessiseen akka itti gaafatamaan eegumsa nagaa Ameerikaa Jeems Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo gurguddoo Ameerikaa tan akka malee keessiseenuun ajajan. Clipper waan waajjirii isaanii qorateetiin arge ardhaa koree miseensa Kongireesii Ameerikaatti hima ture. Ameerikaan duruu Raashiyaatti filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf keessiseenee jechuun waan hedduu jecha baate odeeffannoo filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa tana akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaa gurguddootti ajaje. Akka herrega kennaatti bulchoota Raashiyaa olaanoon galmee kompiitara Ameerikaa hannaan keessa seenanii filannoo Ameerikaa waliin dha'uuf seenan odeeffannoo korpaartii Demokiraatika DNC pirezidaantii filachuuf ta'anillee akka Clipper jedhutti bulchoota Raashiyaatti odeeffannoo Ameerikaa hateetiin kunilleen waan jabeessan ilaaluu malan keessa tokko. Ameerikaan tanumaa jettee bulchoota Raashiyaa hedduu biyya baafatte dubbii san ammallee jabeessanii qorachuutti jiran. Akka ministeerii ittis waraana Ameerikaa Ash Kaarter jedhutti ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf deemu Doonaald Tiraamp hariyyummaa Ameerikaan dhaabbata naatoo waliin qabdu jabeessuu malee Raashiyaalleen akkisiin waadaa Siiriyaa keessatti keessumattuu iyyuu milishoota Islaamummaa loluu fi biyyi sun nagaa deebisuuf galtellee waadaa isii sun irra jabeessee hojjechiisuu malee jechuun dubbate. Ministeeroti Ameerikaa bulchiinsa Obaamaa jalatti ganni 8 dabran hojjechaa bahanii waan ministeeriin isaanii hojjechaa ba'ee fi rakkoolee gurguddoo arganii fi waan mootummaan itti aanu Doonaald Tiraamp illeen hojjechuu malirratti yaada isaanii dhiyeessaa turan. Mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp nami hedduun yaada akkaatiin jibbaa ture torbaan lamaan duubatti hojii jalqabuuf deema. Obaamaa illeen baruu fi 8 fixate bulchoota tanatti mootummaa dhufutti bulchiinsa kennuuf qophiirra jira. Tun torbaan lama keessatti taati. Bombiin armanaa hidhaa Tarkii magaalaa Izmir bira tokkaate akka oduu biyyi sunitti nam 10 caalaa mammadeessite. Warri biyyi nagaa dhowwu lamallee akka poolisiin jettutti tanuma irratti poolisii dhaabbachuu didanii yookaan ammoo ajajamuu didanii tanuma irratti fixanii milishoota Kurdii Tarkii keessa qabaa jedhan. Makiinaan nama fiixuun beekamu kunini keellaa bira gahee jennaan dhaabbachuu dide eegee poolisii walitti dhukaasaniiti nami hedduun keessatti mammadaa'e. Meksikootti jireenyi guddoo namatti qaala'ee gatiin gaaziilleen dabartee nami haga hedduun har'a suuqilee fi dhaabbilee daldalaa gargaraa saamaa oole nama wasaam keessa haga 200 caalutti qaqqabamee jira ragaan poolisii achi arganne. Eegi mootummaan biyyi suni guyyaa 4 duubatti gati gaazii harka 20 dabalee asitti ummati karaa cufee fulaa gaazii keessa waraabbatan hedduullee cuccufeetini kaan itti seenuu nam dhowwee rakkinni gargaraa ture makiinaalleen karatti yaa'u dhabe. Nami hiriir bahelleen hedduulleen saamichi kanatti deebi'e akka ministeerii biyyi keessaa jedhutti nama 220 tan irratti qaqqabame. Suuqilee fi dhaabbileen gaazii keessaa waraabbatan 79 saamame 170 cufsiisan. Meeksikootti dhiyootanaayyuu jireenya akkanuma qaqaalaa deemuutti jira.
Mani murtii seeraa Kooriyaa Kibbaa pireezidaantii biyyi isaanii hojii irra buusan ta'an balleessaan himachuufatti qixeeffachuu jira. Akka Kooriyaa Kibbaatti qara hojiirra nan buusanii achiin dubatti ammoo balleessaan nama himatan. Korii waliigalaa Kooriyaa Kibbaa pireezidaantii isaanii muddee dabarte keessa pireezidaantiin tuniin horii uummataa doolaara miliyoon hedduu balleessite hojii pireezidaantummaa malee seera hedduu al dabarteetiin hojjattee jechuun himachaa turan. Taa'amni caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Itti gaafatama odeeffannoo uummata ka paartii Samaayyaawwii ka durii obbo Yoonaataan Tasfaayee mootummaa biyya nagaa dhowwuu jechuun himatan kaan arnillee mana murtii dhufee waan ittiin himatan mormate. Mormi tan irratti wanni feesbuukii irratti han barreesse waan biyya nagaa dhowwaatii mitii jechuun dubbate obbo Yoonaataan jechuu kiyya. Wanni inni barreesselleen seera mootummaa alaa akka hin ta'in dubbate. Obbo Yoonaataan himata kana keessa akka hin jirrellee fi barreeffamni inni barreesselleen rakkina hiriir ginciitti bahanii fi waan deebii mootummaallee itti dabale waan barreessee fi waan nama himachiisa hin qabu jechuun dubbate dubbii tana beellamaan dabarsanii jedha. Mallas Kaachoo Ammahaa oduu Finfinnee nu erge keessatti. Gamkaan immoo pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jamaa ji'aan duratti filannoo mootummaallee mo'ame hojii dhiisaa jedhe kan ammallee rambuune yoom akka buhullee diidessaniitiin hin dubbanne isuma dhiyoo tanaayyuu keessa nam yaada isaanii mootummaan addi ta'e hedduu qaqqabanii hidhootti guuruu jiranii jedha. Gabaasaan VOA Nriisii Shirook oduu tana Daakaariin erge tujubee dubbisa. Pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jamee kan haaraa pireezidaantummaa filataman Adaamaa Baawoo hirbuu seenuu torban lama hafeennaa jiruttillee ejjennoo isaanii jijjiiraan jiran. Jaameen buufataalee raadiyoo 3 yoo xiqqaate cufuudhaan aangawoonni immoo uummata tiishartii barreeffama Gaambiyaan murteeffatteetti jedhu ofirraa qabu uffatan hidhuu isaanii marsariitiiwwan naannoo gabaasaa jiran. Dhaadannoon kun ka deeggartoonni Baaroo ittiin dhaadachaa turan. Komishinni filannoo biyyattiis erga Jameen haasaa guyyaa ayyaana waggaa dhageessisaniin hoogganaan boordii filannoo bayii filannoo kijibaa baase jedhanii booda biyya ollaa Senegaalitti baqatan. Jameen itti dabaluudhaan eenyuyyuu na gowwoomsuu hin danda'u jechuun dhaadachuutti fufan. Daayirektarri garee mirga namaa Senegaal Fataawoo Jaangee Sengoor akka jedhanitti qabsaa'onni mirga namaa ammayyuu aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeessama jedhanii abdatu. You see, it has been very clear that after the reversal of his decision, he targeted openly. Agartee erga isaan murtii isaanii garagalchanii booda komishinni filannoo waajjiricha cufee jira. Guyyoota sana mara waaltaan sun hojii dhaabeera. Kanaaf haala akkas rakkisaa ta'e keessatti nageenyi maal akka fakkaatu beekuun rakkisaadha jedhan. Mootummaan Jaamee waggoota 22 aangoo of harkatti qabatetti dhiittaa mirga namaa jamaa walitti qabanii hidhuu dararaa geggeessuu nama butanii achi buuteen dhabamuudhaan himatamaa ture. Gabaasi mirga namaa kan ministirii dhimma alaa Ameerikaa akka jedhutti aangawoonni biyyattii irra deddeebi'uudhaan aangootti cichuuf jecha malaawwan adda addaatti fayyadaman. Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa ilma Osaamaa Billaadiin miseensa Alqaayidaa jechuun himate Hamzaa Billaadiin bara 2011 jalqabe miseensa Alqaayidaa dabalamee jechuun himatanii oduu namaaf qabatan. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kanneen ulaagaalee kaayaman guutaniif yakkawwan hojjetanitti gaabban hidhamtoota seeraa 10,000 dhiifama gochuu isaanii kaleessa beeksisanii jiran. Gama biraatiin itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa immoo namni ilaalcha poolitikaatiif hidhame hin jiru jedhu. Dhiifama pireezidaantichi naannoo kennanis wannuma heera biyyattii keessatti tume irratti hundaa'ame kan godhame malee haala yeroo kamiyyuu wajjin kan walitti hidhata qabu miti jechuudhaan dubbatanii jiru. Akka jecha obbo Addisuutti hidhamtoonni kun boorirraa jalqabanii hiikamu. Paartiin mormitootaa kan irratti akkamitti deebii kennan Koongireesaa Federaala Oromoo irraa obbo Xurunee Gamtaa waan jedhan qabu. Gabaasaa Iskindir Firew dursuudhaan jaallanneetu qindeesse kuno. ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የሚገባቸው
ሰዎች አሉ የማይመለከታቸው ኖፍ ከልቻ ዶጎጎረ uumameef pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa namoota hidhaa keessa turan 10,000 dhiifamni kun godhamu kan beeksan kaleessa ture. Isaan kunis jimaata borii kaasee gadhiifamuu jedhu Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii obbo Addisuu Araggaa har'a VOA'f ibsa kennaniin. Pireezidaantiin Oromiyaa aboo qabaniin kana godhan jedhan. Kunis boordiin dhiifamaa kan Oromiyaa waggaa waggaan mana hidhaa Oromiyaa keessa jiran 36 irraa deemuudhaan kan qulqulleeffatan pireezidaantiin naannootiif ka dhiyeessan ta'u obbo Addisuun ibsanii ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የሚገባቸው ሰዎች አሉ የማይመለከታቸውም ሰዎች አሉ dhiifamni kun argachuu ka qaban jiru kanneen isaaniin ilaallannes ni jiran fakkeenyaaf jedhan kanneen hidhaan umrii guutuu irratti murame waggaa 13 isaa ol hidhaman akkasumas ji'a 6 hanga waggaa 25tti akka hidhaman kanneen irratti murtaa'e 3 keessaa harka tokko kanneen xumuran dhiifama kanatu isaan ilaallataa jedhan dubartoota ijoollee qabatanii hidhaa keessa jiran namoonni hir'ina qaamaa qaban namoonni umriin isaanii 60 ol ta'e akkasumas namoonni dhukkuba fayyuu hin dandeenyeen hidhamanii jiran dhiifama kana argachuu akka danda'an ibsaniiru keessumaa yakka hojjetanii kanneen gaabban yoo ba'an kanneen humna misoomaa ta'uuf jiran jedhame irratti kanneen amanamanis isaan kana keessa jiru jedhaniiru obbo Addisuun yeroo kanatti dhiifama kana gochuun hiika addaa hin qabu jedhani itti fufanis ይሄ ይቅርታ እንግዲህ የክልሉ ፕሬዝዳንት እንዳስፈላጊነቱ የይቅርታ ቦርዱ አጣርቶ በሚያቀርብላቸው ጊዜ አይተው pireezidaantiin bulchisa naannoo yeroo barbaachisaa ta'etti akkasumas boordiin dhiifamaa qoratee xumuree yeroo dhiyeessutti ilaalanii dhiifama kana kennan malee yeroon kun waan addaa itti filatame hin qabu jedhaniiru obbo Addisuu Araggaa ka dubbatan keessaa tokko Oromiyaa keessatti በፖለቲካ አመለካከቱም የሚታሰር ሰው የለም በዚህ ይቅርታ የማይመለከት ilaalcha siyaasaa qabuun namni Oromiyaa keessatti hidhame hin jiru gama kaaniin garuu Oromiyaa keessa haala amma jiru waliin walqabatee akkasumas jeeqamsa uumame waliin hidhata haala qabuun to'annaa jala kanneen jiran mana hidhaa otoo hin taane wiirtolee haaromsaa kan akka Xollaa Alaageef Awaash keessatti leenjii fudhatanii ba'aniiru waan ta'eef dhiifamni kun isaanin ilaallatu jedhu akka jecha obbo Addisuutti sababaa siyaasaan Oromiyaa keessatti kan hidhame yookaan adabi irratti murame tokkoyyuu hin jiru hidhaan kun kanneen yakkaan hidhaman qofa ilaallataa jedhan dhiifama kenname kanarratti paartii mormituu koongirasa federaalaa Oromoof miseensa koree hojii raawwachiistuu ka ta'an obbo Xuruunee Gamtaa gaafatamanii kaka'umsa uummataa 2014 kaasee geggeeffamaa jiru wajjin walitti waan dhufu natti hin fakkaatu akka isaanii ragaa kennanitti namooti amma gadhiifaman jedhaman kun namoota yakka adda addaatiin himatamanii adabbii jala turanii karaa biraatiin immoo ragaa kijibaatiin irratti ragga'ee mana hidhaa keessa kan turanii kan jedhu waan ta'eef achirraa immoo itti dabalee namoota siyaasaan hidhaman hin ilaallatu waan jedhameef namoota dhimma siyaasaa wajjin wal qabatee sosochii godhamaa jiru wajjin waliin qabatu waliin argu hiikamuu isaanii kan labse pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaati. Egaa namoonni kun fakkeenyaaf kan dubbattan keessaa tokko namoota ragaa sobaatiin hidhaa keessa turanii jedha. Kanaan dura haala dubbatamaa tureen obbo Lammaa Magarsaa pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa waa lama irratti ragaanuu ba'an tokko namooti sobaan yookaan kijibaan akka hidhaman hidhaa keessa turan kana ragaanuu ba'anii lammata immoo mootummaa federaalaa jalatti yeroo baay'ee kan dubbatamaa ture namni tokko illee biyya kana keessatti siyaasaan hidhamee hin beeku nama yakka raawwatetti hidhame malee jedhan isaan namooti siyaasaan hidhamanii hidhaa keessa kan turan ta'uusaa ragaanuu ba'an. Aangawaan mootummaan inni tokko hin haalaa inni tokko immoo ragaa akkanaa nuu kenna kana kan hubachuu dandeenya nuyi. Fakkeenyaaf namoonni ragaa sobaa ta'anii nama tokko waggaa dheeraa fiisisan kun ragaa sobaa ta'uun isaanii ega akkas mirkanaa'ee booda warri ragaa ta'an warri sobaa sun deebi'anii ija seeraa duratti yeroon itti ilaalame jira. Rakkoo biyya kana keessatti tokko isa rakkoon guddaan mana murtii keenyee dhaddacha irratti hin ilaalla
ragaa hin fakkaanne, ragaa hin malle, namatti ragaa ba'anii kan ija jabaatanii biyya isaaniitti deebi'anii galanuu kan taa'an jiru. Tarkaanfii waa tokkotu irratti hin fudhatamin. Karaa mootummaatiin namoota kanaan kijiba ragaa baatanii jedhaniitu tarkaanfii irratti fudhatu jennee wanti eegnu hin jiru. Mootummaan duraan sababa siyaasaan namni hidhame hin jiru jedha ture. Eeyyee mootummaa federaalaa sadarkaa adda irratti kan argaman aango'an baay'een isaanii namni tokkollee siyaasaan kan hidhame hin jiru, kan yakka raawwate malee jedhamaa turanii. Isaan kun immoo amma kan ragaa nuu ba'an jennee dubbachuudhaaf dandeenye dhiifamni kun namoota siyaasaan hidhaman hin ilaaluu jedhanii ragaa nuu ba'an itti dabalanii namoota gudeeddiidhaan himataman, namoota malaammaltummaadhaan qabaman kana hin dabalatu jedhan. Dhiifamni kun fakkeenyaaf namoota adabi du'aa irratti murtaa'e, namoota kana dura yakka hojjetanii gadhiifamanii deebi'anii yakka hojjechuu isaaniin hidhaman, namoota kachachala raawwachuudhaan hidhaman, namoonni humnaan gudeeddii fi dhimmoota miidhaa saalaa wajjin wal qabateen hidhaman, akkasumas namoonni seeraan ala nama deddeebisan, warra kanaan warri hidhaman dhiifamni kun hin ilaallatu jedha. Warra yakka adda addaa hojjetan ega jedhame inni kun yakka miti jechuudha. Egaa akka isaanii ramaddii itti kennanu nama rakkisa malee siyaasarraa kan hafe inni kaan yakka erga ramaddii kana keessa gale yakka adda addaatiin hin jedhamne namooti kunis itti dabalamanii hiikamuutu irra ture. Dhugama dubbachuudhaaf wanti nama yaaddessu tokko maa inni dhimma malaammaltummaa wajjin wal qabatee kan hidhamanii gara caalaatti namoota isaaniiti yookaan immoo namoota paartii addawaawii wajjin hidhannoo qabanuudha. Gudeeddiis namooti adda addaa raawwachuudhaaf hin danda'u ilmoo namaa irratti waan raawwatamanii fi namooti kun hiikamanuu jenneetu waan falminuuf hin qabnuuni. Maaliif namummaa irratti yakka raawwachuun mataansaa yakka guddaadha. Oomishtummaa nama dhoowwuudha. Namni ija ol qabatee akka hin deemne gochuudha. Warri malaammaltummaan immoo akkuma isaan kanaan dura ragaa nuu kennaniif miseensa isaaniiti jedhanii waan amannuufi egaa minaalbaata miseensota isaanii ramaddii garaagaraatti adda adda qoodaniitu darabeedhaan hiikaa waan jiran natti fakkaata malee yaada waan quubsaa ta'e itti kennuu danda'amu miti. Fakkeenyaaf mee obbo Xurune amma namoota siyaasaan ilaallatu jedhameera. Gamkaaniin immoo yakkootaan amma maqaa dha'ee isaaniinis in ilaallatu jedhameera. Warri ba'an kuma kurnan kun maal turarre? Egaa waan isaan turan hin beekamu. Siyaasi silmaa yakka miti. Uummata dura dhaabbannee dorgomnee sagalee uummati kennuuni filatamnee aangoo qabanna jechuudha malee dimokiraasiidhaaf qabsoofna jechuudha malee silmaa yakka miti. Namooti kun silmaa siyaasa hojjetanii yookaan waa'ee siyaasaa keessatti hiriiranii hidhamuun irra hin turre. Silumayyuu biyya dimokiraasiin jiru keessatti dimokiraasiin gabbateetu jiraate namooti siyaasaan hidhamuun irra hin turre. Namooti warri siyaasaan hidhaman kunis yakkamtoota miti. Kanaaf hidhamuun irra hin turre. Namooti dhiifamni godhameef kuni fakkeenyaaf waan irratti murame keessaa waggaa 13 hidhaa keessa turan taanaan ba'uu hin danda'u jedha. Inni kun haamilee namaaf ammam gargaara? Keessuma keessaa ragaa kijibaatiin, ragaa sobaatiin waggaa 13 hidhamuu jechuun haamilee namaa cabsa. Jireenya namaa ona godha. Kanaaf waggaa 13 ragaa kijibaatiin nama hidhanii dhiifama sii gooneerra jechuun nama ajjeesuurraa yookaan immoo nama namummaa keessaa baasuurraan adda adda ta'ee hin ilaalamu. Amma warra haala siyaasaa waggaa tokkoof walakkaa akkana darbe warra qabamanis barsiifne sirreessineetu hawaasatti daballee jedhama. Ammas inni kunis maal jedha warri hidhaa keessa turan kun balleessaa raawwatanirraa barumsa argatanii hawaasatti yoo deebi'an misoomaaf humna ta'uu danda'u jechaa jiru. Ijoolleen haala akkasii keessaa deebitee hawaasatti deebitee dhuguma leenjiin sun yookiin barnoonni argate sun ammam isaan gargaara jettanii yaaddu? Ani leenjiin isaan kennanu nama abdachiisaa jara gargaara jedhee miti kan yaadu ani. Egaa namni yeroo hundumaa abdiidhaan jiraataa, wal gorsee jiraataa, walii yaadee jiraataa,
haala aadaa Oromooti immoo wal gargaaree jiraata. Gargaarsa Oromoo, gargaarsa firoota isaanii argatanii namooti kun abdii godhatanii jireenya isaanii tokko jedhanii lafaa kaasanii jalqabanii jiraachuudhaaf yaadanii uummata makamuudhaaf hin danda'u. Kanaan alatti mootummaan dhiifama gooneerraati. Barsiifneerraa, leenjifneerraa haala kanaan uummatatti makamanii jiruu isaanii hojjetu jedhanii yoo yaadanii jedhanii kun sirrii hin ta'uun dhugaama dubbachuudhaa fi haamlee namaa erga cabsanii booda sabatti deebi'ii fi oomishtummaa kee guddisii uummataa wajjin jiraadhu jechuun keessuma keessa siyaasaa fi ragaa sobaatiin warra hidhamanii haamlee isaanii waan jabeessu miti kan cabsuudha malee. Dhiifama jedhamee labsame kan isin attamitti ilaaltu akka jaarmayaatti? Anas ta'e miseensota ani wajjiniin hiriiree hojjedhu kan gammachiisu lammiileen kun mana hidhaa keessaa hiikamanii maatii isaaniitti makamuu isaaniiti. Saba isaaniitti makamuu isaaniiti. Kanaaf isaaniin baga gammaddanii jedheetan gammachuu natti dhaga'amen ibsaaf. Hidhamtoota waa'ee siyaasaatiin hidhaman hiikuu baannaan gara fuulduraatti iyyuu biyya kanaa furmaata guddaa ta'ee argama jedhee hin abdadhu. Obbo Xurunaa Gamtaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Amma yeroon galgala keessaa 2:51 ta'ee jira. As Waashingtan DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 51 dabree jira dhaggeeffattoota keenya. Falmiin seera eegumsa fayyaa Pireezidaanti Obaamaan mallattoon raggaasisanii fi yaadannoo hojii isaanii yeroo hangarra turanii hojiirra oolfame ilaalchisuudhaan kaleessa Waashingtan keessatti falmiin cimaan geggeeffamaa ture. Rippaabilikaanonni inshuraansii Affordable Care Act jedhuun kan uummanni Ameerikaa miliyoona 20 ta'u itti fayyadamaa jiru hambisuudhaaf dhaadataa jiru. Gareen lamaan uummataaf ibsa kennaa jiru. Gabaasaa Kaatiriin Gibson tujubeetu dhiyeessa. Biilsa mana maree bakka bu'oota Ameerikaa keessatti haala baratamaan ta'iniin pirezidantii yeroo isaanii xumuraniif kan haaraa filataman ittaanaa pirezidantii miseensota paartii isaanii waliin ta'uudhaan bulchiinsa Tiraampiif falmii isa jalqabaa eegalan. Mariin cimaa ta'e kun gara fuula duraatti falmii cimaa paartii lamaan gidduu jiruuf mallattoodha. Ittaanaa pirezidantiin haaraa filataman Peens Rippaabilikaanota mana maree bakka bu'ootaaf akka himanitti tarkaanfiin dura fudhatamu kan inshuraansii fayyaa Obaamaa keer jedhu hambisu fagoo miti jedhan. It'll literally begin on day one. Before the end of the day, we do anticipate that, dhugumatti guyyaa jalqabaa guyyaa dhumti sun utuun dhumiin pirezidaantiin haaraan filataman waajjira keessa taa'anii tarkaanfii jalqabaa fudhatu jennee yaadna. Dimokiraatonni garuu uummata sagalee kenne wabii godhatanii tarsiimoon isaanii akka hojjetu ofitti amantaan dubbataa jiru. President made it clear that the politics are on our side. Pirezidaantichi ifatti akka dubbatanitti siyaasaan jiru gara keenya goree jira. Qorannaa geggeessamerra jireessa isaa ennaa laaltu uummata Ameerikaa inshuraansiin kun akka fuun barbaadu. White House boodarra akeekkachiisa Rippaabilikaanotaaf kenneen tarkaanfiin dura fudhatamu kan isaan yaadan caalaa cimaa ta'uu malaa jedhee jira. There's a difference between delivering a poll-tested soundbite. Ennaa duula filannoo waadaa galame kan yaada uummataan xiinxalamee biyya addunyaarraa guddoo taate kan hooggananiif yerootti gaafatama fudhatan waadaa seeraan hojiitti hiikuu gidduu adda addummaatu jira. Walga'iin kun geggeessamaa ennaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya. Demokiraatonni mana maree murtii seeraa yookaan sanatii keessa jiran tiwiitarii Tiraampiin battaluma ka'anii dabarsaa turan irratti hundaa'uudhaan jechuma isaan jedhaniin dhugaa irratti ba'uudhaaf cichaan hojjetaa jiran. The president-elect has a way of communicating with America that is unique for the presidency. Pirezidantiin haaraan filataman pirezidaantummaaf waan addaa kan ta'e malattiin Ameerikaaf ergaa dabarsan qabu. Demokiraatonni mana maree kun
tiwiitarii Tiraamp battaluma ofii isaanii ka'anii dabarsaa turaniin jechuma isaan dubbataa turaniin irratti duuluudhaaf cichaan hojjetaa jiru. Republicans should stop clowning around with the people's Medicare, Medicaid. Ripablikaanonni inshuraansii uummataa Medicare, Medicaidif eegumsa fayyaatti qoosuu dhaabuu qabu. Bakka tokkotti danqamanii jiru. Deemokiraatoonnis Ripablikaanotaan Tiraamp ergaa tiwiitarii dabarsan ka sagantaa kunuunsa fayyaa mootummaa cina dhaabbachuuf waadaa galan eegaa ittiin jedhan. Before Congress wastes an enormous amount of time, Donald Trump has got to come forward, maybe through tweets, one of his tweets. Koongiresiin yeroo baay'ee utuun balleessiin dura Doonaald Tiraamp karaa tiwiitar ilaalanis haa ta'u achi as ba'anii mul'inatti inshuraansii Medicare, Medicaidif deeggarsa yeroo soorama ba'anii faallaa seeraa dhaabatu sana sagalee viitoo qabaniin akka hambisan dubbachuu qabu. Dhugaan jiru falmiin kun innaa xumuramu paartileen lamaan karaa ittiin walii isaanii balaaleffatan barbaaduudhaan injifannoo natu argate jechuuf jiru. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama gaafannaa sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira. Wallee kanan sinafeera Geetaachoo Hayilemaariyaamtu wallise wallee aadaa kuno.